qof jinniin yahudaa takin jinniin kaafira nama goddaati nama qaxxaati nama ilmoo namaa ni miti walakin jinni sirri yoo taate ta muslima yoo taate nama mitu اجلسه خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربي سبحانه وتعالى خغرتي جني في انس اللي وما اكا يسا غرتي ما جانك يسا كغبرني مفندنو غبرت ربي ان جني يرمى اجندا غور في متي الرمى انا خايتي تخرين بروفيسور اجندا غور فوسنت لايف رياليتي جنون اسوت جالت الجن انا قمت انا قمت بتجارنا اي جارني نجالت انا امن جالتنا دوبرتي مسلمات ربيتي أمانتك جني هيرمو هندن ديسو حراما رب قرآن خيست دبتي سورة نحل آية 4 لما قبتك نجا والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم رب سبحانه وتعالى لبوتي سنراهي نتي إسني أومي نمعك خيسني يجول سورار آية ديدمي تكفى قبت ربنا كنجاء ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ملتو توكيتشم ربي تراي أن خلق لكم رب إسنف أمون من أنفسكم لبوتي سنرا أزواجا نتي دبرتي نما كخيساني جتشول مالف لتسكنوا إليها أكا والانهار باف التنيف وجعل بينكم اسم جد التتاسس رب مودة جاللا في ورحمة الرحمة اسم جد التتاسس سورة نساء قبة ربنا كنجا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا فودا ما طاب لكم وان إسنتي بريد وان إسنتي تولفودا من النساء دبرتي الراهي ربنا كنجا علماء كجان دبرتين تكا جنتي هيرمو هندن ديسو سببني أماني استكامت رقاني سانفدتان آياتان أما سيولي دبر دخانا ربين نما أكا خيساني لبوتي سنرا إسني أومي جئي تكفا خانا لما فا رب سبحانه وتعالى وني دبرتين تكانمني بلتي جاروفي تولي akka isin argaa jirtan kanatti jechuudha kana kaleessa guyyaa kaleessa jechuudha viidiyoo guyyaa kaleessa irratti waan isin jette jechuudha jinni heerumuu isii jinni jaalachuu isii waan tokko tokko irraa dubbadhen jira hadammoo sheekonni maal jedhanii waan jedhu wajji wal dorgomsiisee sheekni kun waan jedhu kaasee jechuudha qur'aanallee kaasee irraa dubbataa jira jechuudha wanti kun dubartii musliimaa takkarraa akka eegamne gonkumaa jinnitti akka heerumuu hin dandeenye fi qur'aanallee kan jedhamu waan wal fakkaatu waan si wal fakkaatu wajjiin walitti heerumuutu danda'ama malee dubartiin takka waan isiin fakkaannetti heerumuu akka hin dandeenye ifatti kan kaasedha jechuudha yeroo ammaatti warri miidiyaa warri tiktokii kun jala deemeetiniin ajandaa godhatee akka malee irraa haasaa ture jechuudha waan diqqaatuu qabu waan ajandaan godhamnetu yeroo tokko tokko ajandaa godhama jechuudha wanti ajandaa silaa ta'uu qabu ajandaan ta'uu waan ajandaan taanetu ajandaa taa jechuudha kun yaani fakkeenya gaariillee waan ta'uu miti jechuudha kun hunduun fakkeenya gaarii waan hin taanedha maal jechuuf jedhu barbaadetii boru dubartiin karaa irratti deessee abbaa barbaadderraa deessee ishee jinni irraa da'ee abbaa warraa kiyya jinniidha kanaafuu ijaan arguu hin dandeettu waan jedhu jechuudha waan akkasii keessallee karaa saaqa waan ta'eef waan akkanaa kan silaa miidiyaa irratti jajjabeeffamuu hin qabu jechuudha haala kanaan itti fufee taanaan jechuudha dubartiin akka barbaaddetti abbaa barbaadderraa deesseetiniin abbaa warraa irraa deessee nuaniin jinniidha jette jechuudha wanti kun gonkuma waan faffaca'amuu hin qabnetu sooshaal miidiyaa kana irratti faffaca'aa jira jechuudha yoo tokko tokko sooshaal miidiyaa waan gaariidhaaf yoo oolchine gaarii ta'a wantoota akkana fokkisaa waan akkana nama jibbisiisan kanaaf oolchuun sooshaal miidiyaa waan gaarii ta'ee natti mul'anne jechuudha isin immoo subscribe share like comment gochuun dagatinaa nagaa ta'a isiniin jedha nagaa ta'a